Arrama kutaa kudha arfaffaa tokkummaa waaqayyoo yookaan waaqayyo maaliin tokkodha kan jedhu waliin barannaa. Egaa waa'ee tokkummaa fi sadummaa Sillaasee gaafa barannu kan dursu waa'ee tokkummaa waaqayyooti. Akkasumas namni tokkummaa sirnaan hubate tokkummaa waaqayyoo sirnaan hubate sadummaan isaa salphaatti isaaf gala waan ta'eef. Haymanoota Aaboo irratti nu akka nu dubbatetti qulqulleetti Sillaaseen nu jedha. Bulchiinsa tokko qaba jechuudha. Bulchiinsa tokko, fedha tokko, humna tokko, mootummaa tokko, jirgeenfannaa tokko, galata tokko, kabaja tokko, gorsa tokko, jabina tokko, jireenya tokko qabu nu jedha. Bakka qaamni hin jirretti amalli hin jiru, bakka amalli hin jirretti qaamni hin jiru jechuudha. Maqaan waaqayyoo amalli tokkummaa isaa ittiin beekamu baay'eedha. Hubadhaa maqaan waaqayyoo amalli tokkummaa isaa ittiin beekamu. Maqaa waaqayyooti garuu amalli tokkummaa isaa ittiin fakkeenyaaf Iyyesuus jechuun maqaa waaqayyoo amala tokkummaa ibsu. Maal jennaa samiirra kan jiraattu mootummaan kee dhuftu jenna mootummaawwan kee hin jennu laa mootummaan kee tokko ta'u mootummaa waaqayyoo tokko akka taatu nutti agarsiisa jechuudha asirratti. Maqaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqayyo tokkoon jaalatamtootaaf kabajamtoota maatiiwwan waaqayyoo biyya alaas biyya keessa teessanii sagalee kana dhagahaa kan jirtan hundumti keessan maatiiwwan Sootoriyaa miidiyaa nageenya waaqayyoo bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Kun torbeetti kan isiniif dhiyaatu barnoota Iccitii Sillaaseeti. Torbee darbee kutaa 13ffaa Iccitii Sillaasee sirna waaqeffannaa yookaan kitaaba waaqeffannaa mana amantaa Kiristaanaa Ortodoksii keessatti kan jedhu mata duree godhannee barachaa turre. Arrama kutaa kudha arfaffaa tokkummaa waaqayyoo yookaan waaqayyo maaliin tokkodha kan jedhu waliin barannaa. Waaqayyo hunduma keenya barsiisuun fedhaa fi eeyyama isaa guddaa nuuf haa ta'u. Tokkummaa waaqayyoo maalidha kan jennu tokkummaan isaanii uumuudhaan amalaan waaqummaadhaan jiraachuudhaan aangoodhaan kan jedhu kutaawwan har'aa keessatti ni ilaalla. Egaa akkuma beeknu barnoota galumsa irratti barachuudhaaf akka yaadne saboota Israa'eliif jalqaba tokkummaa waaqayyootu ifee fi sabooda immoo sadummaan waaqayyoo kakuu haaraa keessatti akka ifee hubanneerra maaliif akka ta'e immoo qabxiiwwan adda addaa kaasnee hubachuudhaa fi yaallee turre. Tokkoffaan sammuun Israa'el xiqqoo waan ta'eef jenne lammaffaan immoo dubbiin Sillaasee suuta waan namaaf fudhaa jenne. Kakuu moofaa keessatti dubbiin Sillaasee kallattiidhaan hin barsiifamne. Kitaaba raajotaa irratti kitaaba seeraa irratti yoo barraa'eyyuu kitaaba moototaatti yoo barraa'eyyuu dubbiin Sillaasee tokkos sadiis waaqayyo sadummaadhaan akkasii tokkummaan akkas jedhameen barroofne jechuudha. Kallattiidhaan garuu jira. Kana immoo kakuu moofaa keessa kan ture kakuu haaraa keessatti hiikanii kan nu barsiisan abboota keenyadha. Isaan immoo isa fudhatan mataama isaatiin waaqayyo of ibsee wangeela Maatewos boqonnaa 3:17 gubbaarratti waaqayyo abbaan waaqayyo ilmi waaqayyo qulqulluu maqaa isaa of waamee gaafa dubbatu waan argineef isanni of ibsanii dubbanne jechuudha. Egaa waa'ee tokkummaa fi sadummaa Sillaasee gaafa barannu kan dursu waa'ee tokkummaa waaqayyooti. Sababiin isaa waa'ee tokkummaa isaa osoo hin dubbatin waa'ee sadummaan dubbatamu. Seeruma lakkoofsaa keessatti iyyuu kan dursu tokkodha mitiire tokko lama sadii jechaa deemna miti. Machee matu waa'ee tokko hin dubbatin waa'ee sadii hin dubbannu jechuudha. Kanaafuu tokkos jenna sadii jenna jechuudha. Tokko waa'ee tokko jalqaba galuu walii galuu qaba sirnaan hubachuu qabna jechuudha. Sababni isaas tokkummaa fi sadummaan isaanii wal dursuuf yookaan immoo wal shakkii fiduuf osoo hin taane sadiis yoo barsine rakkoo hin qabu. Garuu namootaaf akka hubatamutti jechuudha. Sadii osoo hin jedhin tokko jechuun ni danda'amu loojikalee jechuudha. Akkasumas namni tokkummaa sirnaan hubate tokkummaa waaqayyoo sirnaan hubate sadummaan isaa salphaatti isaaf gala waan ta'eef. Sabootni Israa'el illee haaluma kana keessa barachaa turan mitiire. Kakuu moofaa keessatti waa'ee tokkummaa isaatu barsiifamaa ture. Kakuu haaraa keessatti immoo waa'ee sadummaa isaa barsiifamee tokkos sadii jenneetoo barana jechuudha. Yaa waaqayyoo keenya tokkodha waan ta'eef. Yaa waaqayyoo tokko kan taate kadhannaa keenya nuuf dhagee jennee garsaatti dubbanna waan ta'eef. Saboonni Israa'elis kadhachaa kan turan yaa Israa'el uumaan kee tokkodha kan jedhu sirna kadhannaati kun. Dhaloota hayimaanoota jechuun dandeenya jiraachilla. Dhalootni amantaa isaanii yookaan hundeen amantaa isaanii maal yoo jenne yaa Israa'el dhagaye waaqayyo uumaan kee tokkodha. Waaqayyo uumaan keenya tokkodha kan jedhu jechuudha. Sloogamii yookaan immoo jecha caqasaa adda kitaaba hundasaa walitti qabu jecha kana ture jechuudha. Nuuf immoo kan walitti nu qabu eenyudha? Tokkos sadiis kan jedhu. Sillaaseen keenya uumaan keenya tokkos sadiis. Akkuma abbaan keenya Baasiliyoos inni Qisaariyaa
ani waaqayyo gaafan jedhu sillaasee jechaan jira waaqayyo abbaa waaqayyo ilma waaqayyo qulqulluu jechaan jira malee akka warra ayhudotaa waaqa tokko jechaan jiru akka warra musliimotaa waaqa tokko jechaan jiru jechaa jira. Kanaaf waaqayyo tokkummaan isaa maaliin beekama? Yeroo baay'ee warroonni shakkitoonni warroonni gantoonni tokkummaa waaqayyo waan nu hubanneef Kiristoos Iyesuusin ganu jechuudha. Namni Kiristoos Iyesuusin hubachuudhaaf dubbii sillaasee sirnaan hubachuu qaba. Waaqayyo tokkodha gaafa jennu maaliin tokkodha? Tokkoffaan uumuudhaan waaqayyo abbaan uumaadha waaqayyo ilmi uumaadha waaqayyo hafuurri uumaadha. Uumaa sadiin jennu garuu uumaa tokkodha. Waaqayyo uumaadha tokkodha. Waaqa tokkummaa isaatiin uumaadha waaqayyo uumaadha jechuudha. Akkasumas taayitaadhaan aangoodhaan addunyaa kana uumuudhaan immoo aangoon uumuu isaanii hierarchy qaba jechuudha. Akka argeensi barsiisate jechuudha. Subordination of Holy Trinity yookaan immoo monarchy high monarchy hierarchy qabu jechuudha. Tokkoffaa lammaffaa sadaffaa argeensi barsiisate jechuudha. Akkas argeensi abbaan wanta hundumaa uume isa booda ilmi immoo itti fufee uume hafuurri waaqayyo immoo itti fufee jedha. Darajaan qabu barsiisee mana amantaa keenya waa dubbii sillaasee irratti wal qixadha jechuudha. Uumuudhaan aangoodhaan taayitaadhaan kabajuudhaan kabajaan tokko abbaan ilmi hafuurri qulqulluun qixa kabajama jechuudha. Kabaja daddaan qaban akkuma torbee darbe barannetti sirna galataa keessatti keessumaatii duroo maariyaam galata duroo maariyaam keessatti abbaaf ni sagannaa ilmaaf ni sagannaa hafuura qulqulluun ni sagannaa gaafa jennu tokko qaba jechuudha galata waliin caalan dursummaadhaan wal dursan jechuudha. Abbaan abbaa waan ta'eef ilman dursu tokkodha jechuudha wal dursummaadhaan tasa jechuudha. Akkasumas jiraachuudhaan behelliyuunna waaqayyo abbaanii guyyaa akkas jiraata waaqayyo ilmi immoo itti fufee jiraatan jedhamuuf bara baraan jiraattota jechuudha isaan waliin dursan jechuudha. Jaalalaan waaqayyo abbaan ilman jaallata ilma abbaa jaallata hafuura qulqulluus jaallata jechuudha. Hubadhaa wal jaallatu jaalalli samii fi lafti osoo uumamin dura turte dubbii sillaasee kakuu haaraa keessatti ilaalleerra kana dubbii sillaasee kakuu haaraa keessatti waa'ee jaalalaa icciitiidhaan ilaalleerra. Akkasumas dhiifamaan waaqayyo tokkodha. Abbaan ni dhiisa ilmi ni dhiisa hafuurri qulqulluun ni dhiisa jechuudha. Waaqayyo ni dhiisa walumaa galatti dhiifamaan tokkodha waaqayyo. Dandeettiidhaan bakka tokkodha waliin dandeettiin abbaanii ilmara calan jedhamu hafuurri qulqulluun immoo abbaara calan jedhamu tokkodha dandeettiidhaan waliin caalan waaqayyo dandeettiidhaan tokkodha. Fedhaan tokkodha waaqayyo fedhii waaqayyo tokkodha addunyaa kana uumuudhaan torbee darbe akka barannetti sirna galata duroo maariyaam keessatti guyyaa kibxataa fedha abbaatiin fedha isaatiin fedha qulqulluutiin dhufee nu fayyisa jenna miti fedha tokko qaba jechuudha. Fedha tokko fedha lama qaban kennuudhaan maal wanta fedhan wanta jaallatan uumuudhaan kennaa nuuf kennuudhaan tokkodha jechuudha isaan. Fayyisuudhaan waaqayyo kan fayyisu waaqayyo ilma adda bahee hin fayyisu waaqayyo hafuura qulqulluu adda bahee hin fayyisu waaqayyo abbaan adda bahee hin fayyisu waaqayyo fayyisuudhaan tokkodha waliin caalan jechuudha. Akkasumas waaqummaadhaan bemelakot tokkodha baay'ee jiru jechuudha tokkummaan isaanii kan ibsu. Qulqulluu Agnaaxiyoos inni leencaan nyaatame mixuu laambessaa kan jennu hayimaanoota aaba'u irratti nu akka nu dubbatetti qulqulleetti sillaaseen nuun jedha bulchiinsa tokko qaba jechuudha. Bulchiinsa tokko fedha tokko humna tokko mootummaa tokko jirgeenfannaa tokko galata tokko kabaja tokko gorsa tokko jabina tokko jireenya tokko qabu nuun jedha. Hubadhaa tokko qabu adda adda miti tokko bulchuu addunyaa kana fedhi isaanii tokkodha humni isaanii tokkodha mootummaan isaanii tokkodha jilgeenfannaa tokko isaaniif gala. Yesuus qofaaf jilgeenfattu abbaa qofaaf jilgeenfattu aniif abbaan tokkodha jedhee akka dubbate qulqulluun Yohaannis wangeela sarratti akka barreesse wangeela Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 30 gubbaarratti abbaaf ilmi tokkodha waaqummaadha jechuudha jilgeenfannaa tokko laatamaaf jechuudha. Jilgeenfannaaf seera keessa deebii 6:4 Efesoon 4:5 tokko bakka waaqayyo tokko sun itti jechuudha kun. Akkasumas Saawuros inni Anxookiyaa Abune Saawiroos inni Anxookiyaa maal nuun jedhaa hayimaanoota aboo boqonnaa 84 kutaa 1 lakkoofsa 3 hanga 5 gaafa dubbistan boqonnaa 84 kutaa 1 lakkoofsa 3 hanga 5 gaafa dubbistanii qaamni sillaasee sadan bifa gonkadha bifa gonka maal jechuun gonka jechuun beekamaadha jechuudha inni irratti guutuu jechuudha tokkodha guutuudha jechuudha gonka mudaa kan hin qabne jechuudha. Fuulli sadan addaa kabajaan tokkodha. Fuulli sadan abbaan ilmi hafuura qulqulluun tokkodha. Maaliin kabajaan fuulli isaanii adda addadha. Ifummaan tokko ifummaan isaanii meeqadha tokko aangoodhaan tokko gooftummaadhaan tokko waaqummaadhaan tokko jilgeenfannaadhaan tokko galateeffannaan tokko hubadhaa. Ta'u gaafa jennu akkas jechuudha. Egaa waa'ee dubbii sillaasee irratti
Erga kan hubanne booda Kiristoos Yesuus nama ta'eera keenyaaf nuuf kadhateera galeenyuutti kadhata. Fedhi isaanii tokkodhaati. Kadhatee immoo maal sii godha wanta barbaade kennuu danda'a kennuudhaan tokkodha wooti. Walumaa galatti dubbii Sillaasee hubachuudhaaf tokkummaa Waaqayyoo hubachuun baay'ee barbaachisaa jechuudha. Keessumaatii waa'ee nama tokko Waaqayyoo irratti. Kan galateeffatu inni galateeffateera fakkeenyaaf. Galateeffannaan gara tokkodhaan hojjechaa jira. Maal akkamittiin? Erga tokko ta'ee eenyuun galateeffatare? Foon namaa waan uffateef ilmi bakka keenya bu'ee nuuf kadhate eenyuun gara isaatti kadhate jechuudha. Gara isaatti jalqaba. Waaqummaan tokkodha. Waaqummaan abbaa ilma qulqulluu jedhameen qoodamu tokkodha. Aangoon tokkodha waan ta'eef. Namni tokko aangoo waan tokko jechuu osoo qabu akkamittiin nama kadhata? Ijjammar qaamni biroon hin jiru jechuudha. Waaqummaadhaan qaamni adda addaan jiru waaqa tokko jira waan ta'eef. Kana hubachuu qabna jechuudha. Egaa tokkummaan Waaqayyoo maaliinidha kan jennu bal'isni ilaaluuf yaada jechuudha. Yeroo baay'ee namoonni baay'een asirratti waan kufaniif ijoon dubbii barnoota kanaas kana waan ta'eef keessa gaseennee sirnaan hubachuuf dirqama ta'a jechuudha asirratti. Waa'ee tokkummaa Waaqayyoo irratti. Sillaaseen uumuudhaan tokkodha. Eeyyeenu jala murtanii beekuu qabdu kana uumuudhaan. Asirratti eenyu kufee Ariyoostu kufe. Ariyoos Waaqayyo abbaan ilma uume ilmi immoo uumamtoota 22 uume nuun jedha. Loottuu si baata. Hin jedhamu akkas. Waama maqaa isaatiif galanni ta'uti. Akkas hin jedhamu jechuudha. Uumuudhaan Waaqayyo abbaa ilmaa qulqulluu tokkodha waan ta'eef. Kanaafuu tokkummaa uumuu jenna jechuudha. Waaqayyo uumaa hundumaati. Waaqayyo gaafa jennu eenyu naree akkuma Baasiliyoos Niqisiraa jedhe abbaa ilma hafuura qulqulluu jechaa jira ijoollee Waaqayyo. Isaatiin ala uumaan gara biraan hin jiru. Waaqayyoon ala uumaan gara biraan hin jiru. Uumuudhaan tokkodha. Tokkodha bakka uumuudhaan. Waaqayyo samii fi lafa uume nuun jedha seera uumamaa boqonnaa tokko lakkoofsa tokko. Wanti hundumtuu isaan ta'e nuun jedha Yohaannis 1:3. Ibroo 1:3 gubbaa irratti immoo ilma isaatiin wanta hundumaa kan uume nuun jedha qulqulluu Phaawulos immoo. Faarfataan Daawit 101 lakkoofsa 25 irratti immoo akkas nuun jedha. Maaloo ati durii kaastee lafa hundeessite samiiwwan hojii harka keetii nuun jedha. Samiiwwan lafoonni hundumtiyyuu samii keessa kan jiran lafa jala kan jiran hundumtiyyuu hojii harka keetii. Durii kaastee jechuun jalqaba samii fi lafa uume kan jedhame sana jechuudha. Amma akkasitti dhufee Isaayyaasis raajii isaa irratti 66 lakkoofsa 1-2 gaafa dubbistan Waaqayyo akkas jedha. Samiin teessoo kooti. Lafti immoo ejjennoo miilla kooti. Mana isin naaf ijaartan mana akkamiiti ree? Isaan kana hundumaa harka kootu hojjete miti nuun jedha. Samii kanas kan hojjete harka kooti miti. Lafa kanas kan hojjete harka kooti miti. Maali mana akkamiinaa ijaartudha? Asirraa maal hubanna nuti? Waaqayyo hojjetaa wanta hundaa uumaa wanta hundaa akka ta'e. Gaafa uumamu abbaan ilmi hafuurri qulqulluun tokko akka ta'e akka hubattanii jechuudha. Barsiisota mana amantaa keessaa Kiraakos isa Anxookiyaa akkas nuun jedha. Kiraakos isa Anxookiyaa boqonnaa 91 Hayimaanoota Aboo lakkoofsa kutaa 1 lakkoofsa 3 gaafa dubbistan. Boqonnaa 91 kutaa 1 lakkoofsa 3 gaafa dubbistan Kiraakos akkas nuun jedha. Abbaan ilma hafuura qulqulluu irraa adda ba'ee qofaa isaa kan uume miti. Hubadha. Abbaan ilmaa fi hafuura qulqulluu irraati adda ba'ee qofaa isaa kan uume miti. Akkasumas ilmis qaamota lamaan abbaaf ilma irraa hafuura qulqulluu irraati adda ba'ee kan uume miti. Hafuurri qulqulluunis akkasuma. Abbaan hojjechuu kan fedhu ilmis hafuurri qulqulluus ni hojjeta. Hojiin isaanis tokkodha. Hojiin amala isaanii tokkodha gargar miti. Uumuudhaan isaan tokkodha. Waliin caalanii nuun jedha Waaqayyo Gooftaan. Waliin caalanii nuun jechaa jira. Eenyu irra bulee? Abbaa keenya Kiraakos irra bulee jechuudha. Uumuudhaan tokkodha nuti jechaa jira. Uumuudhaan Waaqayyo tokkodha ijoollee Waaqayyo. Akkasumas tokkummaa amala. የባህሪ አንድነት የባህሪ አንድነት እግዚአብሔር በባህሪው አንድ ነው። Waaqayyo amala isaatiin tokkodha. ስለ tokkumማ uumuutiin በመፍጠር እግዚአብሔር አንድ ነው በመፍጠር አመሞ ለመፈረት kan ilaallu amala uumuudhaan tokkodha Waaqayyo. Dhiifama amma amalummaadhaan በባህሪ amalummaadhaan tokkodha. Amala jechuun maachoo akka ta'e ni hubanna jechuudha. Amala yeroo baay'ee wal borcineetoo hubanne yeroo baay'ee. Amala jechuun maachoo akka sirnaan hubadha. Har'a waa'ee amalaa waa'ee qaama dubbii Sillaasee keessatti yoo hubanne dubbii Sillaasee siif hin galu maraachilla. Adda baasanii beekuu qabu. Amalli hundee Waaqayyootiin hunda jalqaba. ባህሪ መሰረት ነው። ስለ እግዚአብሔር ሲናገር ባህሪ መሰረት ነው። አመሊ ሁንዴ ዋቀዮቲ አመሎኒ ዋቀዮ ይሞ
waaqummaa fi amaloota isaati. Amaloota waaqayyoo gaafa jenna jechuudha. Qaama wanta jedhamu yeroo hunda eenyummaa amalaa kan ibsudha. Eenyummaa kan ibsudha yookaan immoo maalummaa kan ibsudha. Fakkeenyaaf ani namadha. Nama jechuun amaladha jechuudha. Amaladha jechuudha. Ani immoo qaama nan qabaa. Qaamni koo immoo maal ibsa jechuudha? Amalamummaa koo ibsa jechuudha. Ani amalli koo namadha. Amala adda baasaa. Kanaafuu qaamota sadan yeroo jennu eenyummaa waaqayyoo kan ibsan jechuudha. Eenyummaa waaqayyoo kan ibsan. Qaama amala kan jedhu adda baasuu qabna jechuudha. Afaan barnoota dubbii waaqummaatiin yookaan afaan tiyooloojiitiin amala jechuun hundee tokkummaa bu'uura jedhameetu hiikamuu danda'a. Amalli meeshaa qaamni ittiin hojii hojjetuuti. Amalli meeshaa qaamni hojii isaa ittiin hojjetudha. Amalli. Fakkeenyaaf nama gaafa jennu amaladha. Qaamni immoo namni qaama qaba. Qaamni sun kan ittiin waamu jechuudha amala jechuun. Fakkeenyaaf nuti amala foonii arfan irraa tumamne amala hafuuraa meeqarraa uumamne jechuudha. Saddirraa uumamne jechuudha. Walumatti garuu nama jedhamna. Namummaan keenya amala jechuudha. Gaafa keessun amalli kun maalirraa uumame? Amala foonii arfan. Amalli foonii arfan eenyudha? Biyyee bishaan jennee turre turre jechuudha. Amalli fi qaamni akka hundee fi baaxiiti. Hundee baaxii hubadhaa. Walirraa adda hin baane jechuudha. Mana tokko gaafa laaltanii baaxii qabaa hundee qaba. Manni hundee hin qabne hin jiru. Manni baaxii hin qabne immoo hin jiru. Gargar hin bahu jechuudha amalaa fi qaamni jechuudha. Qaamni amalli gargar hin bahu jechuudha. Fakkeenyaaf namummaaf qaamni fakkeenyaaf nama dhadheera. Namummaan koo qaama koo irraa adda hin bahu. Bakka qaamni hin jiretti amalli hin jiru bakka amalli hin jiretti qaamni hin jiru jechuudha. Maqaan waaqayyoo amalli tokkummaa isaa ittiin beekamu baay'eedha. Hubadhaa maqaan waaqayyoo amalli tokkummaa isaa ittiin beekamu. Maqaa waaqayyooti garuu amalli tokkummaa isaa ittiin waamu. Fakkeenyaaf Iyyesuus jechuun maqaa waaqayyoo amala tokkummaa hin ibsu. Maqaa waaqayyoo qaamaa ibsa malee jechuudha. Qaama sadan keessaa tokko ibsa jechuudha ilma. Asirratti waa isaa dubbachaa hin jiru. Waaqa tokko gaafa jennu amala tokko waan qabanii fi amala tokkummaa waaqayyoo kana kan ibsan maqaan baay'een jiru. Fakkeenyaaf waaqayyoo waaqa. Uumaa, gooftaa, waaqummaa, raayyaa, adoonaa, elshadaay, gooftaa jechuudhaanii qaama tokko ibsa kun. Qaamni kun eenyudha? Waaqayyoo jedhama. Sillaasee gaafa jennu immoo inni immoo wanta biraadha jechuudha. Isa immoo kutaa biroo keessatti ilaalla jechuudha. Waaqayyo amala isaan tokkodha. Seera keessa deebii 6-4. Seera bahuu 2-1. Efesoon 4-5. Waaqayyo amala isaan tokkodha jechuudha. Amalli waaqummaa isaa waaqayyoodha bakka. Waaqayyo kun immoo qaama qaba. Qaama qaba. Qaamni kun immoo akka maqaa isaatti abbaa ilma afur gaafa jennu qaama meeqadha? Qaama 3 jenna jechuudha. Maqaa 3 jenna jechuudha. Kanaafis sirna galatoo keenya keessatti maal nuun jedha? Sirna galatoo yookaan sirna qulqulleessaa boqonnaa 3 lakkoofsa 143 gubbaarratti maal nuun jedha? Amalummaa keen tokko kan taate bebaahirii aandi yoonk yaa sadan addaa tokkummaa keenya nuuf eegi. ልዩ ሶስት ሆይ አንድነታችን ጠብቅ ልዩ ሶስት ሆይ ሰደን tokkummaa yaa sadan addaa tokkummaa keenya nuuf eegi jechuudhaani abboonni keenya sirna galatoo isaanii keessa nuuf kaaniru. Akkasumas qulqulluu Atinaatoos inni Iskindiriyaa maal nuun jedha? Amalummaa isaatiin tokko akkuma ta'e sadummaa isaatiin ni amanna. Amalummaa isaatiin waaqayyo tokkodha. Tokko jennee innis nu garuu sadummaa isaas maal godhu ni amanna. Kunis abbaa ilma qulqulluu jedhama. Qaamonni sadan amala tokko qabu. Amala daddaan qabu hin qaban. Waaqayyo ilmi amala addaan qabu. Waaqayyo qulqulluu amala addaan qabu. Waaqayyo abbaan amala addaan qabu. Waaqayyo amala isaatiin tokkodha. Kan jala muraa beekaa jechuudha. Namoonni baay'ee yeroo dogoggoranii kan irratti kufu waan ta'eef jechuudha. Waaqayyo amala tokko qaba. Amala jechuun baay'ee jechuudha. Fakkeenyaaf amalli waaqayyoo maal jaalaladha. Okay? Fayyisuudha. Jiraachisuudha amala waaqayyooti kun. Hin beela'u waaqayyo. Hin dheebotu waaqayyo. Amala isaadha. Walumaa galatti amala waaqayyoo gaafa jennu wantoota akkas akkasii of keessaa qaba. Akkasumas sadaffaan immoo tokkummaa waaqummaatiin. Bemelekoot አንድ ነው ስላሴ በመለኮት ዋቁማቲን tokkummaa waaqummaa jenna jechuudha kanam. Jechi waaqummaa jedhu afaan Giriikii irraatiin melekoot jedha. Afaan Giiziitiin dhiifama. Afaan Giiziitiin melekoot jedhama. Melekoot jechuun maal jechuudha? Afaan Giiziitiin gaafa ilaallu melekee jedha. Melekee jechuun maal jechuudha? Bitee, bulchee jechuudha. Hooggane jechuudha. Bulchaa, bitaa, hoogganaa jechuudha melekoot jechuun yookaan waaqummaa jechuun
Gaafa dimshaashatti hiiknu kan bulchu, kan hoogganu, kan mo'u jechuudha. Waaqayyo gaafa jennu gaamaa jechuudha kan nu bulchu, kan nu bitu, kan nu hoogganu, abbaa keenya kan nuuf ta'e, kan nu uume, kan nu jiraachisu jechuudha. Walumaa galatti waaqayyo gaafa jennu Melekot gaafa jennu kan of keessaa qaba. Jechi kun jecha afaan Ibruutiinis beekamaadha jechuudha. Melekut jedha. Melekut afaan Ibruutiinis afaan Ingiliziitiin wal fakkaatu wantichi. Afaan Ibruutiin Melekut jedha. Kun immoo walitti gaafa ibsamu maal jechuudha? Mootummaa jedhamee ibsama jechuudha. Mootummaa keessa wanta baay'ee jira. Bulchisi jira, bituun jira, hoogganuun jira, wanta baay'ee jira jechuudha. Bulchuun jira. Kanaaf tokkummaa waaqummaatiin abbaan bulchaadha, ilmi bulchaadha, qulqulluun bulchaadha jechuudha. Hoogganadha jechuudha. Bitaadha jechuudha. Bitaan biraan jiru jechuudha. Waaqayyo abbaan bitaadha, waaqayyo ilmi bitaadha, waaqayyo qulqulluun bitaadha. Bitaa sadiin jennu garuu yookaan immoo bulchaa sadiin jennu mootummaa sadiin jennu. Mootummaan waaqayyo tokkittidha mitire. Tokkittidha waan taateef. Wangeela Maatewos boqonnaa 3 lakkoofsa 6 kaasanii gaafa dubbistan maal jennaa samiirra kan jiraattu mootummaan kee dhuftu jenna. Mootummaawwan kee jennu laa. Mootummaan kee tokko ta'uu mootummaa waaqayyo tokko akka taatu agarsiisa jechuudha asirratti. Kanaaf yeroo waaqummaa jennu amalummaa bulchiinsa aangoo jechuu keenya akka ta'e hubachuu qabna jechuudha. Waa'ee tokkummaa waaqayyoo gaafa dubbannu jechuudha. Abbaan ilmi hafuurri qulqulluun waaqa tokkodha. Waaqa sadiin jennu jechuudha. Waaqa afur waaqa sadiin jennu jechuudha. Kana jechuunis bituu fi bulchuun aangoo tokko qabu. Hubadhaa. Bituu bulchuudhaan aangoo tokko qabu eenyu isaan Sillaaseen jechuudha. Kanaaf kana sirnaan hubachuutii qabna jechuudha ijoollee waaqayyoo. Qaamonni sadan kun jireenya tokko waan ta'aniif osoo gargar hin bahin, osoo waliin qoodin bakka tokko, bulchiinsa tokko, mootummaa tokko kan qabanidha. Tokkoon isaanii amala waaqummaatiin tokkodha. Abbaan waaqa, ilmi waaqa, qulqulluun waaqadha. Waaqa sadiin jennu garuu. Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 8 lakkoofsa 4 gubbaratti maaltu jira? Waaqa tokkicha malee waaqayyo biraa akka hin jirre ni amannaadha, ni beekna jedha. Innaa qaalleen. Waaqa tokko jira isa qofa beekna hubadha. Qulqulluu Phaawulos beekaa horiitiidhi. Sumaayyuu immoo dubbii nama waaqi sirnaan kan beekedha jechuudha. Waaqayyo sirnaan isa barsiise jechuudha. Kanaafuu waaqa tokko jira jedha. Akka jechuun isaa garuu waaqayyo abbaa hin jiru jechuu miti. Beekasas jechuudha. Garuu waaqummaan tokko jira jechaa jira jechuudha qulqulluun kun. Sillaaseen waaqa tokko, gooftaa tokkodha. Yaa Israa'el dhaga'i waaqayyo uumaan kee tokkodha kan jedhu kana ibsa jechuudha. Waaqummaa isaa ibsa jechuudha. Bulchuu isaa ibsa jechuudha. Bituun isaa tokkodha waan ta'eef waaqummaan hin qoodamu. Kanaafiyyuu maqaa sadii waaqa tokko kan jennu sanaaf. Maqaa sadiidha waaqa tokkodha. Abbaan keenya abbaa Hiriyaakoosis sirna galatoo isaa irratti akkasuma jedha. Lakkoofsa 49 hanga 57tti. Waaqummaan jedhe. Waaqummaan gadii fi hojjaa hin qabu. Waaqummaan gadii fi hojjaa hin qabu. Gubbaa fi gajjallaas hin qabu. Bitaa fi mirgas hin qabu. Bakka hundumaatti guutee kan jirudha. Waaqummaan jedha akka Abiraam sirna Isaaqiin ittiin beeku miti. Akka Yaaqoob ittiin immoo ijoollee isaa 12 ittiin beeku miti. Akka Isaaq immoo ittiin Yaaqoob hin beeku miti. Kanaafuu waaqummaan tokkodha. Waaqummaan tokkodha. Abbaa waan ta'eef ilma hin caalu hin ajajusi. Ilmis ilma waan ta'eef abbaa hin qixxaatu hin xiqqaatusi. Isaa gadi hin ta'u. Hafuurri qulqulluun gonkaadha. Abbaan ilmi hafuurri qulqulluun waaqadha. Waaqa tokko, mootummaa tokko, aangoo tokko, bulcha tokko nun jedha. አንድ እግዚአብሔር፣ አንድ መንግስት፣ አንድ ስልጣን፣ አንድ አገዛዝ ሁበዳ tokkummaa waaqayyoo akkasidha. Eenyu isaan abbaan ilmi hafuurri qulqulluun akkasiin hubatamuuti qaba. Nun jechuudhaan nuuf kaaya jechuudha. Tokko gaafa jennu maaliin waaqummaadhaan. Akkasumas amantaa abbootaa irratti 1955 hanga 6tti gaafa dubbistan. Boqonnaa 19 lakkoofsa 5 hanga 6tti gaafa dubbistan waaqayyo tokkodha nuun jedhu abboonni keenya 318. Mootummaan isaas kan hin hirmaanne, kan hin hiramne, kan hin qoodanne tokkittidha baay'ee miti. Isaan cinatti tokko kan bitu tokkos immoo kan bitamu miti hubadha. Akka Ariyoos jedhee waaqayyo abbaan ilma uume. Kanaafuu abbaan ilma irratti mo'aadha akka jedhe sana akkas miti tokkodha isaanii. Abbaan ilma irraa adda ba'ee yeroo inni itti jiraate hin jiru. Ilmis hafuura qulqulluuraati yeroo inni adda ba'ee jiraate hin jiru. Walumaa galatti Sillaaseen tokkummaaf sadummaadhaan bara baraan jiraachaa turanii waaqa tokkodha jennaani. Qulqulleetti Sillaaseen barootaan yeroon hin daangeffaman hin jedhu. Kanaafuu tokkodha isaanii. Jiraachuudhaanis tokkodha.
nuun jechuudhaanii nutti hima jechuudha. Inni arfaffaan tokkummaa waaqayyoo ibsu tokkummaa jiraachuu jedha. የህልውና አንድነት tokkummaa jiraachuu hubadhaa. waan sadii ilaalleerra tokkoffaani tokkummaa uumuu tokkummaa amalaa tokkummaa waaqummaa amma morfara kan jirru tokkummaa jiraachuudhaan akkamittiin tokkodha jechuudha Sillaaseen. Namoonni baay'een keessumaa dubbii Kiristoos irratti Iyesuus Kiristoos dubroo Maariyaam irraati eegalee jiraachaa ture nun jedhu. Keessumaa namicha Foonxiinoos jedhamu namni ganaan Foonxiinoos jedhamu የክርስቶስ ህልውና ከድንግል ማርያም ማህፀን ጀምሮ ነው። ጅራቹን ክርስቶስ ኢየሱስ ገደሜት ድብሮ ማርያም ኬሳቲ ገሩ ኪታብኒ ቁልቁልቸ ዮሐንስ በሬሴ ወንጌል ዮሐንስ በቁና ተቆራቲ ማልኑ ከይር ጀልቀው የቸቱሬ ነው እንጀ የጂሱን ማልተ ድብሮ ማርያም ገደሜት ሸከሰ ብለ ነው እንጀ አርግተኔ ነው ዴብስ ጋፈቸት ነው ዴብስ ጀልቀው የቸቱሬ በቃ እኔ ዋንቱ ንቱ ሳንቴ ምን እንጀ ከናፉ ህልውና ጅራቹን ኢሳ አከምቲኒ በታም አፋን ቴዎሎጂቲኒ yookaan jiraachuun maalidha jiraachuun fakkeenyaaf kun jira gaafan jedhu kun asirra jira fakkeenyaaf asirra yoo jiru ta'e yoo nachi bute yoo jiru jechuudha kun okay jiraachuu jechuun sammuu keenyaanii kanadha garuu afaan barnoota dubbii waaqummaatiin yookaan afaan teoloojiitiin waa'ee jiraachuu waaqayyoo kamittiin ibsina keessumaa qaama sadan gaafa jennu jechuudha abbaan ilmi afur qulqulluun jiraataadha maaliin yaadaan yaada abbaatiin ilmi abbaan afur qulqulluun jiraataadha maaliin dubbii eenyuutiin dubbii ilmaatiin dubbatanii jiraatu jechuudha. Afur qulqulluun abbaan ilmaan jiraataadha. Maaliin? Lubbuu ta'anii lubbuu ta'eefi jiraata eenyuuf abbaaf ilmaaf ofiifaaf jechuudha. Kunatti jenna kanaan jechuudha. Dubbii yookaan barnoota kunatee keessatti kana sirnaan barannaa waaqayyo jedhee gara fuulduraatti jechuudha. Kana jechuun jiraachuun sadan isaa yookaan abbaa ilma qulqulluu jiraachuun isaanii osoo waliin balleessin Sillaase በተዋሂዶ jedhama kun jechuudha afaan Amaarifaatiin Sillaase በተዋሂዶ Sillaase በተዋሂዶ jechuun maal jechuudha abbaan ilmi afur qulqulluun osoo gargar hin bahin jechuudha. Fakkeenyaaf ilmi waaqayyoo gaafa nama tahe waaqummaa fi namummaan osoo adda hin bahin jechuudha. Mitiree amalli waaqummaa amala foonummaa osoo hin balleessin yookaan amala namummaa osoo hin balleessin amalli namummaa osoo hin badin amala waaqummaa abiddi waaqummaa foon osoo hin balleessin osoo hin xuuxin osoo hin gubin akkasumas namummaan sun yookaan foonni sun ibidda waaqummaatiin osoo hin gubatin amala isaanii eeganii waloominaan nama teera jechuudha waaqayyo. Betawaahiidoo jenna jechuudha. Mistira tawaahidoo jenna jechuudha kana. Mistira siggaawee jenna jechuudha. Akkuma kana dubbii Sillaasee irrattis Sillaasee betawaahidoo kan jedhamu jira. Sillaaseen yookaan sadan tokkummaan waloominaan jiraatu jechuudha. Waloominni kun kunati jedhama. Kunatiin kun immoo abbaan ilmi gargar hin baan jechuudha. Gargar hin baan. Fakkeenyaaf qubni koo kun shanidha. Amma qubni koo kun bakkuma deemutti na deegu duukaa deemaa oolta jechuudha. Yoon kutee gatee balaadhaan yoon irraa cittee achitti yeroo hundumaa wajjin jirti. Bakka na wajjin tokkoomte jechuudha kun. Akkuma kana abbaan ilmi qulqulluus gargar ba'insa malee kan jiraatan jechuudha. Hilliunnaa jechuun akkas dhala. Hilliunnaan tokkodha gaafa jennu fakkeenyaaf ilmi waaqayyoo gadameessi duroo maalam keessa gaafa bulu samiirraati osoo hin irratin jedhe qulqulluun abbaan keenya abbaa Yaaqoos. Samiirraati osoo hin irratin gadameessa ishee keessa bulee jedhe. Osoo hin irratin argitanii jiraachuun isaa samii jira danas jira jechuudha. Iddoo hundumaa jira jechuudha. Hundaam guyyaa Kiristoos Yesuus dhalate jechuudha. Ergamoonni samii maal godhanii naan ilaa duruu Maariyaam gaafa ishee namatti teessu Yesuus Kiristoosiin hindee jedhan gubbaa deemanii gaafa ilaalanii gubbaas jira atis jira hindee jedhan garramam jechuudha. Isa booda maal jedhanii sifaat ለእግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምድር ለብቱ ለሰብ samii irratti galanni ulfinna ta'u waaqayyoof addunyaa kana irrattis nama jaallateera waan ta'e jedhan. Ajaa'ibsiifatanii jechuudha waaqayyoo galateeffatan. Dubbachuu dadhaban argitanii maaliif waaqayyoo gubbaas as jira jechuudha. Asitti qabame jechuudha. Dubroo Maariyaam durboo waggaa 15tiin ammatamee gaafa jiru gaafa arganni raajeffatan. Iddoo hundumaa jiraachuu isaa gargar hin ba'u jechuudha waaqayyo. Ilmi foon uffate jechuudha. Osoo waliin balleessin sadummaanis tokkummaan osoo hin jijjiramin sadummaan tokkummaa osoo hin ta'in tokkummaan sadummaa osoo hin ta'in sadiis tokkos ta'e jechuudha bara baraan kan jiraatudha. Tokko faana osoo waliin qoqqoodin ilmi abbaa osoo hin ta'in abbaan ilma osoo hin ta'in afur qulqulluun abbaa osoo hin ta'in akkasumas ilma osoo hin ta'in ilmis abbaa osoo hin ta'in ilmis afur qulqulluu osoo hin ta'in osoo maqaadhaan walii jijjiirin qaamaan walii jijjiirin tawaahidoodhaan waloomaan Sillaasee betawaahidoo በህልውና ይኖራሉ በረበራን ጅራቶች ሰሚ ዱራ ሰሚ ቦዳ ሐራስ በረበራን ይጅራቶች ለሳን
waaqayyo hanga yoonaatti nu barsiisee nu gorfate maqaan isaa kan eebbifame kan qulqullaa'e nuuf haa ta'u bakka jirtanitti nagaadhaan turaa eebbifama.